Kabajamtoota daawwattoota jirraa miidiyaa neetwork arallee magaalaa Buraayyuu himaluudhaan tokko jennee eegalleetu jirra. Hambaan akkuma itti fufeetti jira. Sagantaa hambaa arallee magaalaa Buraayyuutti isin bashannansiisaa, isin kofalchiisaa, isin bohaarsaa akkasumas illee barumsa isinii kennaan isinii wajjin tura. Qopheessuudhaaf isinii wajjin kan turte Amboon Turaagaa akkasumas immoo ogeessi kaameraa keenyaa Daawit Tashoomee wajjiniin taana. Nu waliin turaa isiniin jenna. Tolee, maqaa kee akkasumas immoo eessa jiraatta? Ani maqaan koo Eebbisii Warquun jedhama. Matakkaliidha. Biyyi koo asin jiraadha garuu. Tolee, gaaffii si gaafadha. Dhiirsuma haa ta'uu, golaa haa qofa'uu, ittiin heerumsiisaa jettee eeyoota akkas jedhe. Ani kanan beeku. Dhiirsuma haa ta'uu, dinqaa qofa'uu, ittiin heerumsiisaa jettee. Tolee, gaaffii si jijjiira. Lammaatu mana keessa rafaa jira. Utuu mana keessa rafuu hattuun seente manicha keessa. Gaafa seentu lammaan garuu waan tokko jedheen inuma ilaala malee maaliif fuutuu jedheen gaafatu. Maaliifidha lammaan? Maaf itti deebisuu didee hattuu sanatti? Yookiin kee rukunne yookiin hin iyyine maaf? Hattuun gaa rakkatee mataa natti fakkaata. Inuma yaadeef jechuudha. Yaadeema ta'uu danda'a deema yaada. Lammaan daa'ima ji'a lamaadha. Haasa'uu hin danda'u kanaafidha. Ammatu kaatee biyya kana daqiiqaa 10 bishita siin jedhanii maal goota daqiiqaa 10 kana keessatti? Waaqayyoon hin kadhadha. Maaliif kadhatta? Gaaffichi baay'ee ulfaataadha garuu. Waaqayyoo warra biyya bishaniin malee hin dhaga'u moo maaliif? Hin dhaga'a garuu jira miti. Waan yeroo rakkatan irratti kan dafee namaa ga'us waaqayyoon malee waan hin yaaduuf. Saayitiitti biyya bushaartu sana daqiiqaa 10tu siif kennamee as gidduutti waan tokko hojjechuu danda'e qabdaa siin jedhama. Maal hojjetta? Mee weellisaati dinqisiifattu moo eenyudha? Anirree sirbamu? Nama dinqisiifattu hin qabdu weellisaa keessa? Hacaaluu. Hacaaluu nan dinqisiifadha. Gaaffii tokkotti sii dabala. Amma utuu eegsoota kee yookiin nama kanaan dura jaallachaa turte mana tokko keessa kaa'anii ol seenii siin jedhanii ol seentee maal goota? Jara namoota kanaan dura jaallachaa turte sana. Nagaan siniif haa ta'u hin jedhu. Achumaan kadhattee baataa galatoomii yeroo kee irraa aarsaa naa gootee naa wajjin interviyuu taasisu. Qabatillee taanaan galatoomii. Maqaa kee fi eessa jiraatta? Nugusaa Kattaa. Mitikkuun jedhama sun Kattaan jiraadhaanis. Jireenya. Tolee, gaaffiin isin gaafadha. Dhiiba dhalchuu hin taaneef nu laammanuu irribaa baana jettee intalli maal yaaddeeti? Itti dhiiba dhalchuu hin taaneef nu laammanuu irribaa baana jettee intalli maal yaaddeeti? Irra deemee gaaffichi. Itti dhiiba dhalchuu hin taaneef nu laammanuu irribaa baana jettee intalli. Dhiiba dhalchuu hin taaneef Nu laammanuu irribaa baana jettee. lamaanuu irribaa baana jettee intalli. Dhalchuu hin taaneef irriba dhabne maal yaaddeeti? Waan faayidaa hin qabnee fi dhamaane jechuu barbaada. Anis akkasuma yaada. Waan akkasiiti bakka waanuma faayidaa hin qabnee fi dadhabbii faayidaa hin qabne yookaan firiinsa. Ammatu daqiiqaa 10f Itoophiyaa bulchisiin jedhanii maal goota? Daqiiqaa 10f Itoophiyaa bulchidanii. Daqiiqaa 10f natti laatamu qabi. Utuu siin jedhamina utuudha waan ta'eef utuu siin jedhanii maal gootaan daqiiqaa 10 kana gidduutti? Yaada hin qabu kanarratti. Waan akka yoon gooteetu. Hin bulchu. Yoo bulchuu barbaadu. Daqiiqaa 10 miti guyyaa 10 hin bulchu. Kun taa'aaf gaaffichi. Gaaffii biraa isin gaafadha. Bulchaatu mana keessa rafaa jira. Achii hattuun mana seentu. Gaafa mana seentu mi'a mana keessa jiru fuutee baate. Gaafa seenaa hattuun sun mi'a sana fuutu inni immoo ciisee dhaggeeffata. Waa tokko iyyuu hin jedhu ciisee ma ilaala malee. Bulchaan maaliif yookiin hin iyyine
yookiinis immoo hattuu kana mana keessaa ari'uuf yaaliin goone. Waardiyaa qaba kaa waardiyaatu qabu qaba malee inni bulcha Hundi waardiyaa qaba jechuudha. jechuun irra deemee gaafachatti kaa. Bulchaan maqaa isaadha malee yookiin Tolosaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf Tolosaan hoogganaa miti inni. Utuu rafaa jiru hattuun dhuftee mana seente mi'a mana sana keessa jiru fuffuutee inni garuu iniyyuusi inuma ilaala garuu maaliif? Homaan dubbatu qabeenyi chan eenyuuti? Kanuma isaati jechuun kanuma mana sanaatti. Egaa seeraan gaafachuuf ta'a kaa booda. Maal yaaddu? Isheen akka yaadutti hin dubbatu otoo arguu dhiise taanaan hattuun silayyoon guddattuu haa fudhattoo deema dhiise jedhee fayyaa. Ayin immoo tuni jarri sun yoo inni itti dubbate yookaan irratti yoo inni ka'e lubbuu koo miidhuu danda'u. Kanaadhaaf anaan miidhurra immoo meeshaa kana fudhatanii haa deemanii waan jedhu yaade callisedhee yaada. Deebisaa walumaa galatti isinii deebisuu fi bulchaan daa'ima ture daa'ima ji'a lamaadha. Haasa'uu hin danda'u. Kanaafidha kan inni ilaalaa ture. Akkatti isinitti himee ture. Galatoomaa ulfaadha. Maqaa kee akkasumas immoo eessa jiraatta? Maqaan koo Misgaanaan jedhama. Shakilaan jiraadha. Maqaan koo Alamaayyoo Taaddaseen jedhama. As koo hin jiraadha. Tolee gaaffii kootti hin darbaa. Itti dhiibaa dhalchuu hin taaneef nu lammanuu hirribaa baane jette intalli. Ofumaa dhamaanee jechuu barbaadde. Maal dhamaati? Eh? Maal? Ofumaa dadhabnee. Ofumaa dadhabnee jechuudha. Kallattiidhaan gaafee. Ofumaa dadhabnee. Maalitti dadhabdee akkas jette? Hiikaan mammaaksa kanaa maal? Itti dhiibaa. Hiikaa. Ofumaa irra dhabnee. Ofumaa dadhabnee jechuudha akka. Maal dadhabdee? Ha? Maal dadhabdee? Alamaayyoo maal dadhabde? Akka natti fakkaatutti hojii irratti dadhabbiidha waan dabarsan. Jechuun amma waan tokko yaalee akkasumaan tasumaan dadhabee tasumaan dabqee isa hidhudha. Kallattiidhaan yoo hin hiika kan biraa kennuu danda'a. Tolee gaaffii biraan isin gaafadha. Ammatu daqiiqaa 10f Itoophiyaa kana bulchii siin jedhanii maal gootu? Daqiiqaa 10f nan bulcha gaa daqiiqaa 10. Maal goota achi gidduutti? Daqiiqaa 10f. Kanuma malee maal jedhanii daqiiqaa 10f wanti godhu maaltu jira? Daqiiqa 10 yoo ta'e footuma ka'ee achi godhu. Anis kanuma malee daqiiqaa 10tti sa'aatii footoof iyyuu gahaa miti jedhee yaada. Gaaffii biraan isin gaafadha. Bulchaatu rafaa jira. Mana keessaa jechuudha. Hattuun mana isaanii seentee amma isheen hattuun sun mana keessaa mi'a guurtee baatu taa'ee ciisee malaalaan bulchaani jechuudha. Maaliif ciisee ilaala? Yookiin hin iyyine yookiinis immoo hattuu kana rukutuudhaaf yookiin mana keessaa akka isaan ba'an gochuuf yaaliin taasisne maaliif jettee yaadda? Bulchaadhaan maqaa isaati moo? Ciisee ilaala. Ciisee ilaala garuu namni waa tokko iyyuu hin dubbatu. Hattuu sanatti waa tokko iyyuu hin dubbatu. Inuma ilaalaan amma isaan mi'a guuranii ba'anii waa tokko iyyuu hin dubbanne. Sababiin isaa maaliif? Hattuu sodaateedha moo? Sodaate kaa. Hattuu jechuudha. Hatticha sodaate. Atoo. Hatticha sodaate osoo hin ta'in wanti inni godhu maal akka ta'e gargar baafachuudhaaf. Hattuun sun maal akka inni fuudhee bahu? Waan akkasiiti. Okay. Deebisaa isinii deebisuu fi bulchaan nama daa'ima ji'a lamaa ture. Waa tokko yoo baay'ee daa'ima waan ta'eef inuma ilaala amma isaan fudhanii deeman hattuuf ta'uu dhiisuu isaanii adda baasee hin beekne. Kanaaf dhiiruma haa ta'u dinqaa haa qofa'u ittiin heerumsiisaa yoo akkas jedhe. Dubartii jedhe. Maaliif jette? Heeruma barbaaddeetu kaa. Yoo jedhette yaadda.
dhiirsuma haa ta'u dinqaa haa qofa'u itti na heerumsiisaa. Jaartii jechuudha. Jaartiin maal heerumtee miniiree maaliif jettu re? Dhiirsaan qabdu kaa. Deebiinsaa haftuudha. Ishee manatti hafteetu deebisee jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa. Maqaa kee akkasumas immoo eessa jiraatta? Maqaan koo Leencoo Solomoniin jedhama. Magaalaan guddittii Buraayyuu eessadha? Maal jedhama? Magaalaan guddittii Buraayyuu Maaramiidha. Magaalaan guddittii Buraayyuu Maaramiitti argama. Bakki isaa immoo naannoo eeriyaa Shaggar Sitiidha. Magaalaan guddittii Buraayyuu Maaramiidha jette? Eh, Tolee gaaffii biraan si gaafadha. Dhiirsuma haa ta'uu gola haqaa qofa uunu heerumsiisaa jettee eenyutu akkas jedhe? Aftu. Akkamitti beekta? Ay mammaaksa mana hin dhageenye akkamitti. Aftu balee yaadan. Gaaffii biraa. Tolosaatu rafaa jira. Achii booddee hattuun mana seenti. Gaafa mana seentu mi'a hunda isaatu seen mana keessaa fufuutee baatu Tolosaan garuu homaayyuu hin dubbatu. Ciisee ma dhaggeeffata. Maal ta'e Tolosaan maaliif yookiin hin iyyine yookiin rukutee yaalii waa tokko irratti hin goone maafidha? Tolosaan duudaa dhaleenni isaa kan. Maaf hin dhagee. Duudaa dhaleenni jaammaa dhaleenni isaan. Kanaafidha malee sila. Kanaaf Tolosaan jaamaa wayiin duudaa ta'ee fi hin dhageenye manni isaa kana. Xiqqootti dhiyaatteetta garuu Tolosaan daa'ima ji'a lamaa ture. Kanaafidha. Otoo ana ta'eyyuu maal fudhadhaan jira malee maalan jedha kana caalatti hin dubbadha. Tolee atileet Lataa Qananii jechuudha. Hin beektamne? Mee bara meeqadha kan inni fiigicha sana fiiguu jalqabe? Atileetiin Lataa Qananii barsiisaa koo yoo ture. Innaa atileetis miti immoo jalqaba. Bichaan maal akka inni ta'e waa akka inni hojjetu beeka garuu barsiisaadha immoo malee atileetis miti. Baanullee Qananiisaa Baqqaleetu itti siin deebisan tureen. Amma utuu daqiiqaa 10f Itoophiyaa bulchisiin jedhanii maal goota? Yaa waan man qabaminitti hati jedha waan ta'eef isarra fi man deemaan wayiin hatiin sokkaan biyyaan baate. Hattee baddaa jechuudha. Gaaffii koo biraa intala durbaa tokko jaallattee baay'ee waan jaallattee fi si diddee isheen immoo si taasa'uun barbaanne achii booddee utuu deemaa hartu karaa irratti kufte. Ol kaastaa? Kan waliin kaasa ol kaasummaa iddoon obboleetti qabuu fi waliin kaasa. Garuu isheen Baay'ee si aarsteetti garuu si arrabsiteetti baay'ee tuffatteetti si taasa'uun barbaaddu. kan waliin kaasa. Garuu immoo deebitee yoo isin na gaafatte ittiin himan guyyicha akka inni darbeessi. Waarta garuu. Bataam. Maanni si qabaara beekta. Amma juttus ne. Obsi. Tizitaa keessa na gashiteen yaada keessa. Amma ammaatti nama meeqa jaallatteetta? Amma ammaatti nama 18 natti fakkaata. Kilaasii A. Ammatu kilaasii A keessa nama 18 jechuun kilaasii tokko ta'u minire. Achi ol si gashanii maal jettaan? Kilaasii 18 moo? Yaa maalan godhare harka rukutaawwan gadi ba'a. Hunduma isaanii nagaatti dhaabaman. Tolee, moo weellisaa dinqisiifattu yookiin weellisaa jaallattu eenyu? Weellisaan dinqisiifadhu Hacaaluu Hundeessaa ture. Sirba isaa keessaa immoo jirra jiru baay'ee jaalladha. Sagalee isaallee asitti hin jiru. Kanaafuu kanan jaalladha keessaa. Galatoomii ulfaadhu. Atillee galatoomii. Maqaan keenyudha eessa jiraatta? Maqaan koo Daraartuu. Ato. Laliseen jedhama. Tolee, gaaffiin isin gaafadha. Amma utuu kaatee Itoophiyaa bulchisiin jedhanii daqiiqaa 10 gidduutti maal goota? Amma utuu Itoophiyaa bulchi jedhanii daqiiqaa 10 gidduutti kan hin godhu jalqaba uummata kana tokko gochuudha. Isa booda immoo eeggan uummata kana tokko godhee booda immoo akka jarri jaalala godhatan gochuudha. Kan hin yaadu jechuudha. Ato maal goota? Achana ta'e daqiiqaa 10 gidduudha. Daqiiqaa 10 qofa kan laatamu. Akkamittiin akkam bushu sanan yaada malee waan hin yaadu qabu. Gaaffii biraa isin gaafadha. Itti dhiiba
dhalchuu hin taaneef nu lammanuu hirribaa baane jette intalli. Maal yaaddeeti? Isteernaa deebii gaaffitti. Itti dhiiba dhalchuu hin taaneef nu lammanuu hirribaa baane jette intalli. Toluma dhamaanee wii lammaniitu hin qabnu jechuudha. Atoo Toluma manaa baane malee wantichi waan nama milkeessu yookiin waan fiixaan nama baasu miti jechuu yaaddeeti. keessanuu sirriitti deebistaniittu keessumaa immoo isin carroomuu dadhu gaaffiin gaafachaa ture keessaa gaaffii kana namni hundumtiyyuu deebisuu hin dandeenye isin garuu deebistanii gaaffiin biraan immoo tolaatu mana keessa ciisa achi booddee hattuun ol seente gaafa seentu mi'a mana keessa jiru hunduma isaa fuute amma kana garuu tolaan ciisee ma ilaala waa tokko iyyuu ittiin deebisu sababiin isaa maaliif? Tolaan immoo qofaasaa mana keessa ture? Qofaasaa mana keessa gatii tureef isayyuu lubbuu isayyuu dhabuu danda'a gatiitiif homaa gochuu hin dadhabu. Meeshaa sana garuu yoo fudhatan inni boora hojjetee itti deebi'uu danda'a. Of hin caaluu fi jechuudha meeshaan sun. Atoo Kophaa uumaa tokko iyyuu gochuu gatii hin dandeenyeef. tolee deebiinsaa tolaanii daa'imaa ji'a lamaa ture haasa'uu hin danda'u. Kanaafidha galatooma ulfaadha. Sagantaa keenyarraa itti bu'aaraa, itti kolfaa, itti bashannanaa akkasumni wajjin turtan shakkiin qabu. Torban immoo magaalaa biraa deemee magaalaa isin daawwachiisa. Uummataa wajjin wal isin barsiisa. Torbeen torbee gaarii isiniif haa ta'u. Kun sagantaa hambaadha. Ulfaadhaa galatoomaa.